akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbee keessatti akkaataa kamiin Microsoft Office PowerPoint fayyadamnee slaidii qopheeffachuu dandeenya kan jedhu waliin eegaluun keenya ni yaadatama. Kutaa sana keessatti kan laalle layoutiin nuti slaidii PowerPoint maal fakkaata, slaidoonni immoo layoutii maal fakkaatu qabu yookaan template akkamii qabu kan jedhuu fi template sana irratti akkaataa kamiin dookimentii qindeeffachuu akka dandeenyu, akkaataa kamiin teebilii gashuu akka dandeenyu, akkaataa kamiin image gashuu akka dandeenyu ilaaluun keenya ni yaadatama. Guyyaarraa immoo akkaataa kamiin dookimentii Word'dhaan qopheeffanne gara slaidiitti fidannee presentationidhaaf slaidii qopheeffannaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni fuula YouTube kiyyaa faaraa taatan subscribe tuun godhanii akka hin baane jedha. Kallattiidhumaan gara barumsa keenya irraatti yeroo dabarru dookimentii Word'dhaan dookimentii kana fakkaatu qopheeffadheera. Dookimentii bifa kanaan jiru kana qopheeffadheera. Dookimentii bifa kanaan jiru kana qopheeffadheera. Kana slaidiitti jijjiiradha jechuudha. Kana slaidiitti jijjiiradha. Akkaataa kamiin slaidiitti jijjiiraa jedhuu fi maalan godhan yeroo baay'ee dookimentii kanaan koppii godha. Dookimentii kan akka jirutti koppii godheen hunda isaa jechuudha. Hundumaa isaa Ctrl+A tuqeen hunda select godhee koppiin godha. Koppiin godha. Erga koppii godhee booda namni maal godhee dhageetan eenyuun kaafadha jechuudha. PowerPointiin gaafadha. PowerPointii akkuma kanaan dura waasiniin jedhe PowerPointiin jalqaba kan bannu yoo ta'e ol pirogiraamiidhattu sila bannee itti fayyadamaa turre yookaan kaleessa bannee itti fayyadamaa turre yoo ta'e yookaan torbee darbee bannee takkaa bannee itti fayyadamuu jalqabneera taanaan recently as nu gasha waan ta'eef achiin banadhaa jechuudha. Asii banadhaa. Erga banadhee booda hin agartu amma karaa bitaa kana karaa slaidiin taa'udha. Karaa slaidiin taa'u kana cinaa outline kan jettu jirti jechuudha. Outline kan jettu. Outline kanatti fidadha yeroo baay'ee. Outline kanatti fidadha. Outline kanatti fidaddeen amma isheen kun slaidiidha. Ishee kana irratti cuqaasa. Kunoo ishee kana agartuudha yaadani. Taabii kana taabii outline jettu kana irratti cuqaasetanii asitti paste godhaa jechuudha. Word irraa sila kana fidetan. Pasting godhatitti. Pasting godhu. Bifa kanaan namni jira. Bifa kanaan namni jira. Hundi isaa pasteera amma. Hundi isaa pasteera. Laala. Hundi isaa pasteera. Garuu bifa kanaan erganii bifa kanaan fidadhee booda maalan godha slaidii tokko slaidiitiif kan isa ga'u adjust gochuun qaba waan ta'eef isa kana adjust gochuun dirqama ta'a jechuudha. Isa kana adjust gochuun dirqama ta'a. Isa kana adjust gochuun dirqama ta'a. Eessan dhufa jechuudha asan dhufa. Amma isheen kunii jechuun mallattoo kana agartu square xiqqoon kunii slaidii tokko jechuudha. Slaidii tokko kana malee hin qabu slaidii bira. Ilaala. Slaidii kan biraa tokko iyyuu hin qabu. Kanaaf slaidii biraa gaggashuuf hin qabaachuudha. Slaidii tokkoof dookimentii hammamiin nagaa kan jedhu murteessa jechuudha kanaa booda. Slaidii tokkoof sarara meeqa nagaa. Fakkeenyaaf amma mata dureen isaa amma what is research proposal kan jedhu kuni mata duree of danda'eera. Kanaaf asitti fideetanii insertion cursorii kiyya ergan gashee booda intariin tuqaa jechuudha. Intariin tuqa. Intarii gaafan tuqu chapter 2 research proposal kan jedhu kuni slaidii tokkodha jechuudha. Slaidii tokkodha. Amma immoo nan dhufa what is research proposal kan jedhu kana inni kuni yaa sinumatu murteeffata. Slaidii tokko sarara hammamii qabachuu danda'a kan jedhu slaidiin tokko sarara baay'ee qabachuu hin danda'u. Sarara muraasa adjust gootuuf jechuudha. Kanaaf murteessitu jechuudha. Yeroo baay'ee pointii egaa full stop ilaallataa deemuun gaariidha. Itti containsdha. Ishee kana amma eessaatti dhufu hamma sittan dhufa. Amma sitti dhufee bifa kanaan itti argoodha jechuudha. Bifa kanaan adjust godhataa deemtu. Adjust godhataa deemtu. Okay. Adjust godha. Amma slaidii sadii gashee tokko lama sadii. Slaidii sadii gasheera. Kun slaidii tokko naaf ta'u. Space kana gidduu jiru kana nan balleessa.
nan balleessa. Kun slaayidii tokko naaf haa ta'u. Kun slaayidii tokko naaf haa ta'u. Murteeffata jechuudha kanaa booda. Kanaa booda hojii keessan. Kun slaayidii tokko naaf haa ta'u. 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 Okay. Slaayidii tokko. Slaayidii tokko. Slaayidii tokko. Slaayidii tokko. Bifa kanaan adjustii godheedhaaf jechuudha. Amma yoo fudhattanii dhuftanii ilaaltanii slaayidii jalqabaatti deebina gaafa mirga kana goonee booda slaayidii jalqabaatti deemna. Slaayidii jalqabaa kana gaafa irratti cuqaasnu diizaayiniin slaayidii keenyaa kana fakkaata. Diizaayiniin slaayidii keenyaa kana fakkaata. Ergan kana godhee booda duuba deebi'uu hin danda'amu. Duuba deebitanii slaayidii keessan ilaaluu dandeessu laala. Slaayidii kana outlaayinii kana keessaa baatii slaayidiitti deebi'a. Maaliif asii jijjiiranna waan ta'eef slaayidii keenya layout isaa asii jijjiiranna waan ta'eef. Isaa booda slaayidii kana irratti right click godheen slaayidii sana jijjiiraa jechuudha. Slaayidii layout isa kanan barbaadu hin jedha. Isa kaminan barbaada? Isa kanan barbaada yookaan bilaankiin barbaada. Yeroo baay'ee bilaankiin fayyadama. Bilaankii on godhe. Kanan naa dhufaa jechuudha sirrii. Kanan naa dhufa. Isaa booda kana goototee galchuu qofaadha. Goototee barreeffamicha keessa galchuu qofaadha. Kono. Barreeffama koonaa galche jechuudha. Barreeffama koonaa galche. Barreeffama koo bifa kanaan naa galcheera. Isaa booda maalan godhaa ishee kana koppii godhadheetanii koppiin godhadhaa. Koppii godheen kati godha mata dureedha waan taateef. Kanaa olitti maal galchachuun qaba jechuudha slaayidii mata duree galchachuun qaba. Slaayidii mata duree. Feesii godha isinii fidanii kuno. Feesii godha. Isaa booda kana goototaatii ol geeffadhaa. Kuno goototaatii geeffadhaa. Bifa kanaan fida. Bifa kanaan fidattu. Naa booda saayizii mata duree keessanii jijjiiruu qofaadha jechuudha akkuma kanaan dura jenne sana. 32 godhadhaa. Saayizii isaa guddifadhaa. Isa kana adjustii gochuudha gaa ni yeroo haara barreessinu sanumadha waan ta'eef kana bifa kanaan adjustii godhattanii justify gootu. Isaa booda buleetiin godhattu. Fakkeenyaaf amma kun sentensii tokkodha waan ta'eef sentensiin isaa bal'aadha waan ta'eef planning of research means deciding the question. Kanaaf maalidha? Buleetiin himan godha malee hima ijoodha kuni. Buleetiin godhachuu qofaadha. Buleetiin ammataa koo fidadhu laata yeroo baay'ee buleetiin keessatti maalan fayyadama? Simpooliin fayyadama. Kubarkaan fayyadama. Yookaan immoo kanan fayyadama. Isaan jira waan ta'eef. Isaa booda justificationidha. Justify godhachuu dandeessu isin. Bifa kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan adjustii godhachuu dandeessu. Isheen kun keessatti asitti hojjettu ta'e keessatti butadhaa isin. Ruulariin kun as jirti. Bifa kanaan keessatti butadhaa. Mata dureen koo mata dureen san xiqqaa ta'utti ta'e bifa kanaan keessatti butadhaa. Resolushiniin kun iddoo guddaa qabdi waan ta'eef itti fayyadama. Baay'ee nan bitiina. Marginii kanaaf baay'ee nan bitiina. Maaliif slaayidii irratti baay'ee nafu. Slaayidii irratti baay'ee nafu. Bifa kanaan teebilii keenya galfannee dookimantii keenya Word irraa finnee galfannee adjustii godhachuu qofaadha jechuudha asirratti adjustii gochuu qofaadha. Gosa foontii staayilii keessanis murteessuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf taayim roomaaniin fayyadaman yeroo baay'ee taayims roomaanii kanan fayyadama. Isin kan barbaadan fayyadama. Isa isintu filata yookaan eriyaaliidha. Isintu filata. Buleetiin gorraa bade tandeeffadha. Kanan sila fidadillee badde baduun qabdu. Kasamaa jiruudheetti fidadha. Inni kun filannoo keessanidha by the way.
kana fakkaata booldi godhadhaa mata duree keessanii yoo barbaadan kalarii jijjiiruu dandeessu filannoo keessanii barbaadan saayizii isaa akkas godhachuu dandeessu filannoo keessanii kana godhannee sattaanutti ceena sattaanus sanumaan godha sattaanus layout isaa jijjiiradha fakkeenyaaf layout isa kana godhamu layout isa kana taasisu layout isaa jijjiiru layout isa kana taasisu ergan kana taasisee booda ammas drag gochuudhuma drag godhee dokumentii keenya galfachuudha jechuudha waan biraan qabu drag gootanii dokumentii keessan keessa galchuudha drag gochuudha galchachuudhaan yoo gaafa isin babaliftanii fidee gasha dokumenticha kuna specification isaa akka guutadha fidaa galcha erga galee booda mata duree kana keessatti mata duree barreessuudha tariitii iddoo kana full stop goona barreeffamni keenya distort ta'ee jira yoo ta'e amma ishee kana isheen kun kan taayitilii waan ta'eef koppii godhee booksii taayitilii keessa gashaa as keessa jechuudha baay'ateera slaayidii kanatti barreeffamni baay'ate saayizii isaa immoo gadi buusu saayizii isaa gadi buuftan irra moo kiliirii ta'a waan ta'eef amma bareedaa isaa booda justify godhadhu buleetinii agarsiisuufi buleetinii asirraatii hankoona dideera waan ta'eef isa kana agarsiisuufi isaa booda maalan godha barreeffamni gidduu jiru ruularii fayyadamtanii kana sirreeffachuudha bifa kanaan kaawwannaa jechuudha tarii amma iddoo qaba waan ta'eef saayizii isaatti dabaluun 28 gaara 28 booldi ta'e mul'ata kanaaf kanas guddistanii saayizii isaa kan isa kana guddachuu qaba 36 ta'u yeroo baay'ee 36 kaawwanna kana matu laalle mul'ata jechuudha booldi ta'e mul'ata haa ilaallume maal fakkaata kuno kana fakkaata jechuudha kana caalaa booldi naaf ta'utu taana sintu godhata saayizii isaa sintu dabalata saayizii barreeffamoota kana booksii sanarratti kilik gootanii olii dabaluudha booksii kanarratti kilik gootanii booksii irratti dabaluudha jechuudha 32 na bakka 32 akka kanaan kaawwattu isaa booda bareechuun kanaa booda kan keetanii jechuudha amma hunduma isaa sirreessin wordii irraa warra dhufan kuni yeroo baay'ee akkatti sirrachuu qabu waan ta'eef asarufnu ammoo asarufnu amma gaagan slaayidii meeqa ganaa sirreessina wordii irraa dookumentii amma sana finne waan ta'eef dookumentii fuula 10 wal yoo finnu gara slaayidii gaafa dhufu gara slaayidii 30 dhaquu danda'a dookumentiin fuula wordiin fuula 10 slaayidiidhaan gara 30-40 dhaquu danda'a waan ta'eef kana hundumaa sirreessuu danda'uu qabna jechuudha achirraa koppii peestii goona yoo ta'e slaayidii tokko tokkoon koppii peestii gochaa deemne yoo ta'e yeroo keenya baay'ee gogo takkaadhuma koppii goonee finne iddoo amma isiniin jedhe kana awutlaanii kana irratti peestii gootanii akkaataa intarii kanatti buutanii slaayidii amma slaayidiif ta'uu fi keessaniitiin maamtanii jechuudha galchitanii hojjechuu qofaadha kun
hojjechuu qofaadha. Kanaaf bifa kanaa hojjettanii salphaatti silaayidii guyyaa 3-4tti qindaa'ee nunnee guyyaa tokkotti fixuu dandeessu jechuudha. Kanaafidha. Lamma warra najjessi godhe asitti ofirratti ilaaltan kun bareedanii ta'aniiru. Warra najjessi godhe. Warra hafanitti adabu kun asirra ga'eera. Kun najjessi hin kaan. Right click godhe. Layout isaa dhaqee isa kan silaayidii irratti isin salphatu isin filadhaa. Title only dha kun. Section header dha kun. Title and slide dha kun. Blank dha kun. Blank kana soo fudhattan amma blank kun adjust godha moo hin godhu. No. Adjust godha kun. Adjust godha. Kun. Yeroo baay'ee ni blank kana fayyadamee keen title qofaatti gashaa. Kun. Sabooda justify godha. Buleetinii kennaafi. Rulerii fayyadamaatii yeroota kana fuulduratti deemsisaa. Akka bifa kanaan silaayidii keenya qopheeffachuu dandeenya. Kun mata duree itti kennuu danda'a. Mata duree fakkeenyaaf mata duree isa kana key in ingredients of a research proposal jedha. Ingredients of a research proposal. Kun mata duree waan ta'eef mata duree godheen maal godha iddoo kana space kana irratti pelching godha bakka. Isaa booda fidee na jalaa gata. Fuudhee gotootee fidee tan adduna geeffadha. Saayizii kana dabaluudha guddisuudha. Tamii tokko. Gadan buusaan guddate naan jechaa jira. Ifa kanaan kaa'adha. Isin jijjiirrachuu dandeessu ammas kalarii isaa jijjiiruu dandeessu waan barbaadan godhachuu dandeessu. Hunda isaa selektii gootu nu gane. Isaa booda akkuma sila isiniin jedhe taayitilii yookaan asuma kana taayitiliin keessan as keessaa fudhattu taanaan jechuudha. Dookimentii ajjeessi gootan kana keessaa fudhattu taanaan taayitilii asii koppii gootanii maanu selektii gootanii ifama selektii gootanii kati gootanii jechuudha. Asitti oppeessi gootanii booksii isinii gashan. Taayitil booksii isinii gasha. Lakkaan wajjin naquu duwwaa isaa galfadheetan ofii kootii keessatti barreeffadha mata duree hamma taakuun qaba as keessa mata dureen kun amma fakkeenyaaf kontiinesiidha kun. Kontiinesiidha asii dhufe mata dureen isaa kun asii dhufe. Kanatu itti fufa waan ta'eef kontiinesii kana asitti barreeffadha wantu ta'e teeksii booksiin woordiirra jiru asii jira waan ta'eef asii dhuftanii kana selektii gootanii asii achi diroo gootanii iddootti mata duree keessan barreessitan kontiinii gochuu dandeessu jechuudha. Naaf bifa kanaan kontiinii gochuu dandeessu. Isaa booda saayizii isaa immoo dabaluufii dandeessu mata dureedha waan ta'eef mata dureen meeqadha saayiziin isaa yaa isinitti meera. Saayizii isaa daddabalaatii siis yaa istaayilii keessan jijjiiru. Istaayilii waliigala jijjiiruu dandeessu foontii saayizii fi foontii kalarii waliigala jijjiiruu dandeessu. Sentarii ragootoo ta'e sentarii bifa kanaan dabalaa jechuudha. Bifa kanaan saayizii isaas guddifachuu dandeessu. Kana ol mata dureen deemuu qaba ture 40 ta'utti 40 booldii ta'utti booldii waan keessan inni kuni bifa kanaan ajjeessi godhattu jechuudha. Teekstii booksii kun gadi siqee yoo ta'e guutattu bifa kanaan ajjeessi godhattu. Saayizii barreeffama keenyaa xiqqeessuuf guddisuudhaaf dura isinitti meera selektii goonee asiitii kontiroolii qabne bireesii kanaan dura isinitti meesana qabdanii gurguddisuu dandeessu, xixiqqeessuu dandeessu, gurguddisuu dandeessu. Yoon kanaachi immoo teekstii booksii kana irratti kilik gootanii hojjettanii wal faana selektii gochuu dhiistanii teekstii booksii kana irratti yoo kilik gootan isinii xiqqeessaa isinii gurguddisa. Teekstii booksii jalatti kilik gootu. Selektiin yeroo selektii irraa teekstii booksii irra kan islaayidii yeroo baay'ee.
Kanaafan kanaas amma fakkeenyaaf fuudhan teekstii booksii irratti kiliika godha. Teekstii booksii sana irratti. Isaa booda kunoo bifa kanaan dabala. Bifa kanaan xiqqeessa. Kana gochuu dandeessu. Bifa kanaan ajjees silaayidii keenya qopheeffachuu dandeenya jechuudha. Baakgiraawundii kana jijjiiruun maal akkuma isinii kaasesan kutaattaa nutti ilaalla. Bifa kanaan silaayidii keenya hunduma isaa idiit goonee fixuu dandeenya. Idiit godhaa fixaa saampiliidhaaf kan inni isin agarsiise kun egaa silaayid 1 2 3 4 amma asirra geenyeera. Kun kanaa ta'a jechuudha. Amma sirriitti hojjedheera. 4 kana dhufee layout isaan jijjiiradha. Isa kanarratti ishinaan jiru yoo ta'e isa kanarratti editability yoo ta'e inni kuni nan jijjiiradhaan asin jijjiiradha. Fakkeenyaaf ani isaan kana fayyadamaa ture. Title slide isheettu kana fayyadame. Yoo blankiis fayyadamtan hin dandeessu. Yoo isa kanas template isin galfadha. Amma template isa kanarratti kun dhufee naa galaa jiru. Na didaa jira. By the way, yeroo tokko maalan godhaa dookimentichuma koppii godhee fidee keessatti peesiyoon godhee sin dhufaanaaf. Amma fakkeenyaaf dookimentii kana teekistii kan hunda isaa selectiin godha. Kun katiin godha. Isaa booda achi keessa fidii naagashin jedhaan. Fidee naagasha jechuudha kun. Biyya kana naagasha. Taayitilii immoo fideen sitti gashaa isa kana sitti najjessi godhadha. Isa kana. Inni kunis karaa salphaa sana naa wayii yoo ta'anis kanaan fayyadamuu dandeessu isin. Kana fayyadamuu dandeessu. Justify godhaa. Silaadii yeroo baay'ee leftiin dandii kanaan taa'uu qaba waan ta'eef ishee fayyadama. Allaan teekistii leftii kanaan taa'uu qaba. Silaadii yeroo baay'ee. Badaa justification isaa walqixaa kanan barbaadu. Kanaaf isaa booda buleetiin fayyadama. Silaayidiin silumayyuu isinitti meera. Main pointii ittiin namootaaf ibsinuudha waan ta'eef sarara tokko sarara lama irratti dhumti himni tokko ishee. Kanaaf bifa kanaan erga kana godhattanii booda. Yaada isaa dookimentiin kun amma buleetinii kana jalaa achi siquu qabdi isheen kun isheen achi deebitu kun yoo jettu ta'e selektii gootanii hunduma ishee jechuudha. Hunduma ishee selektii gootanii kunoo ishee kanaan ajjeessi godhattu. Ishee kanaan bifa kanaan isin sirreessa bareeda. Bareeda. Amma kun tariitii kanarraa citee dhufee waan ta'eef isa kanarraa citee balleessee sanatti achi dhabu bifa kanaan ajjeessi godhadha jechuudha. Navigation jedha himna tokkodha kun. Ajjeessi godhadha jechuudha bifa kanaan. Bifa kanaan ajjeessi godhadhe. Silaadii kiyya qopheeffadha jechuudha. Meeshaa kana sirreessu, isa kana sirreessinu, kana sirreessuu fi yaa kutaa dirama akkuma isinitti hime laayikilii gootanii layout isa simplii ta'e isin fayyadamuu dandeessu. Amma kanaa fi blank space hin fayyadama. Garuu asuma irratti immoo sirreessuu gama biraan sirreessuu akkamitti dandeenya saduu yeroo isin agarsiisu. Amma yoon kana keessatti kilik godhe teekistiin asirra jiru kun as keessa hin jiru. Teekistii booksii kana keessa hin jiru. Sagadii kana keessa hin jiru jechuudha. Teekistii booksii kana keessa jiru. Isa kam keessa jira? Teekistii booksii isa mata duree keessa jira. Isa mata duree keessatti immoo main dookimentiin gashinu mata duree qofaa gashina. Kanaaf maal goona? Waan kontiroolii qabnee gaafa haatugnu hunda isaa selektii nu godha kana wordii keessatti ilaalleerra. Isaa booda maalan godha jechuudha diraagii godhee fideen as keessatti gata. Kunoo diraagii godheetan teekistii booksii isa gajjallaa keessatti hin gata. Isaa booda sirreessuu qofaadha sitti. Sirreessuu qofaadha sitti. Na booda jechuudha. Buleetinii isaa maal isaa jijjiirrachuu dandeessu. Sirreessuu qofaadha. Mata dureen kuni mata duree sattaanurraa dhufe yoo ta'e kontiiniyuu jedha. Mata duree isaa wajjin as keessatti harkisee fide yoo ta'e immoo mata duree isii katii godheetan achi gararraa geeffadha jechuudha. Katii godheen as geessee as mata duree isaa keessatti peesii godha. Kanaa booda isaa sirreessuu qofaadha jechuudha. Bifa kanaan sirreessuu qofaadha isas. Booldi godhachuu dandeessu. Hunda isaa irratti kilik gochuu qabdu teekistii booksii. Isa kana sirreessuuf hunda isaa irratti kilik gootanii yaa saayizii isaa dabaluu dandeessu barbaadanii gama biraatiin waamuma kana marjiinii isaa sirreessuu dandeessu yookaan rezooluushinii isaa sirreessuu dandeessu. Bifa kanaan ajjeessi godhachuu dandeessu jechuudha. Bifa kanaan ajjeessi godhachuu dandeessu. Kana sagoonumi kana sagoon akkuma isin jedhas keessa jira mata inni kuni. Tempileetii isa kana keessatti yeroo baay'ee taayitilii keessatti kaa'ee jira. Taayitilii keessa kaa'ee jira. Kanaaf kontiroolii qabeen haatuqa selektiinaa godha diraag godhee fidee as keessatti gatu qofaadha. Asii gati. Yoon kana achi immoo katii gootanii achi keessatti kasii gochuudha. Fakkeenyaaf duuba deebi'u.
bira kontiroolii qabdanii as keessa jiran irratti cuqaasu taayitilii keessa jiramoo meeni teeksti booksii keessa jira seeru adda baasuuf jechuudha irratti cuqaasu amma isa kana keessa hin jiru agartanii waa tokko waan seleekti goonuu qabu isa kana keessa jira isa kana keessatti garuu seleekti goona kanaaf maal qabna kontiroolii qabne haa tuqna isaa booda akkatii goona isaa booda finnees keessatti feesi goona yoon kanaa achi immoo diraa goona akka amma sanatti isaa booda mata duree wajjiniin fidee wotee gadi mata duree fuudhetan ammas asirraa akkatii godhe fidee as keessatti feesi godhaa jechuudha garuu as mata duree wajjiniin finne waan ta'eef mata duree isuma gararraati kontiiniyuu hin jedha jechuudha mata duree isuma kanarraati kontiiniyuu hin jedha jechuudha bifa kanaan kanaa saayizii isaa maal isaa sirrii isaa gati booldi godhaa ajjeessi godhaa kana fakkaata bifa kanaan silaayidii keenya qopheeffannee pirezenteeshiniif dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Asirraa waa hubattanii ture yaada kutaataanu mani mata duree haaraa qabadhee yaaddutti nagaan naa turaa isiniin jecha namoonni fuula yuutuubii kiyyaaf miseensa haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan hiriyoota keessanii akka geessanii isiniin jira sheeris gochuun dagatiinaa hiriyoota keessaniif qoodaa isiniin jira ammasitti nagaan naa tura horaa bulaa.